Gorsa namaa kamiyyuu dhagaanii gorsa san hojiirra oolchuun namni tokko gorsa sadii nama gorsa tokko yoo keessaa gatan gorsa lama hojiirra oolchuun immoo faayidaa qabaa jedheetan yaada akka kootitti. Kanaafuu gorsa nama kamiitiyyuu tuffannee bira darbuu osoo hin taane hojiirra oolchuudha jechuudha. Kana siniin jechuu jaaladha. Yeroo gabaa waaqayyo yeroo gabaa kan eeggatee raawwisaa hin gabaa. Yeroo gabaa waaqayyo yeroo gabaa kan eeggatee. Ashamaa harka fuunee jaalatamtootaa fi daawwattoota kabajamtoota koo nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu hunduma keessaniifuu. Ani obboleettiin keessan galanni kan waaqayyoo haa ta'u nagaa fayyaa gootan jira. Isinis immoo akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyo biraas abdii guddaan qaba isiniin jechuu jaaladha. Hunda keessanuu jechuudha addunyaa guutuu warroota afaan koo dhageessan hunda keessanuu hedduun sin jaaladha, hedduun sin kabajaa isiniin jechuu jaaladha. Har'a ammoo yaada addaa tokko qabaddee dhufeen jira. Yaadni kiyyallee galatoomii kan jedhudha. Galatoomii obboleettii teenya jaalatamtuu kan taate. Gorsituu kan taate mata duree hangafa ijoollee shamarranii biyya Arabaa kan taate kan fakkeenya si godhannee hundi keenya si duuka bu'aa jiru. Jaalatamtuu kan taate Nyaatoo Tuulee. Hedduu galatoomii obboleettii keenya. Gorsi ati nu gorsitu, yaadni ati nuuf qooddu, jechi ati jettu hundisaatu akka aannaniititti nuuf galaa jira jechuudha. Dukkana keessaa akka ifatti ba'an obboleewwan keenya jajjabeessuu keetiif hedduu galatoomi. Akkasumallee obboloota keenya kanaan dura gorsa adda addaa argachuu dhabuu isaaniitiin miidhama keessatti kufanii biyya ambaa keessatti amata 10, amata 5, amata 6 dalagatanii akka nama kamiitittuu gara biyya ofii galanii gaafa san immoo isaan yeroo biyya ormaatitti ambaatitti hojjetan dubbii dhugaa osoo hin taane kan sobaatti sobamanii dalaganni jedhanii yeroo biyyatti galanii kufaatii irratti kufanii hedduun isaanii immoo babal'inaan kan mul'atu gara keenya dhiyeessitee nuuf ibsitee isinillee waan kanarraa of qusadhaa of eegaa jettee nuuf himuu keetiif nuu ibsuu keetiif hedduu galatoo. Yeroo ammaa kanatti namni nama gorsu gazzabaanuun argamu dhugaa isiniin jedha obboloota koo. Ani akka kootitti obboleettii teenya jaalatamtuu kana tokkoffaa jajjabeessuu qabna. Cinaa dhaabbanne sirriitti obboleettii teenya kana jajjabeessuu qabna. Maaliifuu jennaan obboleettiin teenya hedduu nu jabeessiti. Heddumooyyuu waan hedduudhaan jajjabina garagaraa nuuf kennite. Akkana ta'uu hin qabnu jabaachuu qabna obboleewwan keenya. Mudaa adda addaa kufaatiin adda addaa mul'atu kanammoo nuti immoo kufaatii kana bilisoomsuu qabna kan jettu. Nu jajjabeessitu gorsa addaa burqisiiste kan nu gorsitu obboleettiin teenya nuuf haa galatoomtu. Taansuudhaan dhiifama viidiyoo danna jalaa jette isa taansuudhaan yeroo ammaa namni nama gorsu hin jiru jechuudha. Har'a garuu ani gara miidiyaa yuutuubii kanaatti dhufuu kootiif gara tokkoon nan boonas nan kooras maaliifuu jennaan yeroo gara yuutuubiin dhufiin kana dukkana keessa turre yeroo jana yeroo waan bakka yeroo irratti haasa'amuu hin qabne haasa'aa kan turredha. Isa jana haasofnuu fi yeroo wanta yeroo irratti mul'anne dubbachuu keenyaaf nuti cubbamtoota jechuudha. Kanaaf har'a immoo ifti nuuf galee bilisni nuuf galee rabbiin galanni haa ga'u dukkana keessaa baanee gara ifaatitti gallee akka of yaadannuu fi akka dammannu kan ta'aa jirru gaafa gara yuutuubii dhufnedha. Ijoollee obbolaawwan keenya gola madaamii keessa jiran gorsa akkanaa kana kan dhagaa hin jirre hedduu ta'uu danda'u. Makiinyaatuun haalli jireenyaatti toluu didee yookaan immoo waa'ee yuutuubii kanaa yookaan waan badaa se'anii kan irraa dheessan hedduutu jira jechuudha. Warroota akkasiitillee gara keenya finnee gorsaa fi barumsa nuti argachaa jirru kanammoo akka keenyaa kanatti qooddatanii faayidaa irratti akka oolfatanis gara keenya fiduu qabna. Siniin jechuu jaaladha obboloota koo. Asumarratti taansuudhaan dhugaa dubbachuudhaaf ijoolleen keenya kan irriba keessa jiranii fi kan kufaati irratti argaman hedduu isaaniiti jechuudha. Ani kan beeku keessaa waa hedduun beeka jechuudha. Hiriyoota kiyya amata 10 amata 6 amata 9 hojjetatanii dalagatanii akka nama kamiitittu
keessattuu mana nama dhibu baay'ee mana boqonnaa hin qabne keessa dalagatanii asii galanii kan kufaati irratti kufanii har'a kufaati akkana keessa jirra naan jedhan hedduun beekaa jechuudha. Kanaaf nuti immoo akka kufaati akkasii hin kufne gorsoota obbolootaa keenya kan nu gorsan keessaa yoo parsantii 10 isaan nu gorsan nuti immoo parsantii 5 hojiirra oolchuun dirqama jechuudha. Kanaaf of haa yaadannu haa dammaqnu siniin jechuu jaaladha. Obbolaawwan keenya biyya ambaa keessa jirtan shamarran qofa osoo hin taane dhiironni illee jechuudha. Biyya ambaa biyyuma ambaati. Birriin hadha nuti duuba finnu kuni birriin seexanas qilleensas ni dhufas ni dhumas namaanis walitti nama buusas namaanis walitti nama naqas jechuudha. Kanaaf wanti birriin qabi badaadha. Kanaaf maallaqa keenya ofuma keenya harka keenyatti qabannee cobbonnee asii gallee warra yoo godhanne yookaan immoo nama amanamaa ta'e tokko nama kana agam amanna jennee tilmaamnee nama amanamaa sanitti wanna tokko kennee akka waan tokko hojiirra nu oolchan gochuu qabna malee of dagannee of gannee dukkanatti of oofuun qabnu jechuudha. Dukkana keessa gara ifaatitti akka baanu bakka amma ija keenya oduu uffanne way laalla homaa nagarru jechuudha. Akkas dukkana akkasii homaa nagarre san keessaa baane ifa bilisa kanatti of fiduu qabna jechuudha. Kanaaf jireenyi biyya ambaa baay'ee ulfaatti. Jireenya biyya ormaa keessatti maal akka hojjechaa jirruu fi maal akka fidaa jirru hundi keenya wajjin beekna jechuudha. Kanaafuu jireenya kana keessaa tattaafannee baanee bakka tokkotti argamuuf immoo tattaaffii cimaa gochuu qabna jechuudha. Kanaaf obboleewwan keenya haa jabaannu siniin jechuu jaaladha. Asumarraan illee irra deebiidhaan obboleettii keenya naatu tuube hedduu galatoomi dhugaa ati fakkeenya shamarranii hedduudha jechuudha. Ijoollee shamarran keenya hedduun isaanii fakkeenya si godhatanii deemaa jiru jechuudha. Gorsi ati nuuf laattu jajjabinni ati nuuf kennaa jirtu keessi keenya nu kakka'a. Maaliif anis akkanaatoo san ta'uu qaba jennee ka'uu qabna jechuudha. Muguu hin qabnu rafuu hin qabnu yoo nuti jabaannee jenne yoo nuti cimnee jenne kufaatii irraa ni kaana jechuudha. Kanaaf itti taasisuudhaan nuti warri yuutuubara taanillee walaa jajjabeessinu wal cinaa dhaabbannu viidiyoo walii aadaa wannu jechuun asumarraan an affeeraa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti immoo nagaara naaf